Oromoko Please hadara Oromummatiin isin qabe adara waaqatti amantaniitiin hadara amantii keessaniitiin isin qabe viidiyoo kiyya kana yoo katasaasi bira gahee share copy link gootee warra sagalee namaa ta'uu mubaarak musammaa dabalatee isaan biraan osoo hin geenye yoo bira darbite waaqatti amantuun sa qabeen jira biyya kana keessatti yoo nutumti sagalee walii taane malee namni sagalee nu ta'u hin jiru jireenya dubartoonni keenya biyyaan baa keessatti dabarsaa jiran baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha mucayyoon asirratti argitan tuni dhalattuu godina Shawaa Lixaa aanaa Coobbitii maqaan ishii Warqituu Fiqaaduu jedhamti akkuma keenya jijjiiramuudhaaf dalagachuudhaaf biyyaa baatee biyya Saudi Arabiyaa dhufte garuu wanti isin as keessatti taate waan baay'ee nama gaddisiisudha dhukkuba kalee fi dhukkuba onneetiin qabamtee yeroo ammaa kana haala nama gaddisiisu keessa jirti jechuudha akkuma argatan suuraan isii gaafa biyyaa dhuftu daa'ima bareedduu kana turte amma immoo erga Suudii dhufte suuraa isii ilaaltanii isinumtinuu hubachuu dandeessan jireenya isin dabarsaa jirtu jechuudha haala kana keessa dhukkubsattee baay'ee rakkoo cimaa keessa jirti du'aa fi jiruu jidduu jirti haa ta'u malee mucattiin tuni araba bira hojjettu jechuudha gara biyyaatti nagalchaati haadhaaf abbaa koo argee yoon du'e achitti haaduu jettee arabatti himatte jennaan arabnitti dhaadatanii wanni akkasiin jiru jedhanii inumaayyuu bilbilaan nama tokkollee dubbisin jedhanii abbaan manaa jechuudha abbaan mana madaamii itti dhaadachaa ture jedhanii kanaaf yaa Oromoo erga namni tokko miidhamee waan tokko taheen yookaan namni tokko lafa kanarraa godaaneen booda wacuurra miidiyaarra suuraa namaa footanii walii gad galabbaxuurra osoo namni lubbuun jiru yoo sagalee waliif taatan gaariidha mucayyoo tana viidiyoo kana share godhaati mubaarak musammaa biraan naagahati akka dhiibbaa irratti gaggeessanii uummanni Oromoo sagalee tahee fi gara biyya ishiitti hagalchanii gara biyya ishiitti gaafa argite galtee haadhaa fi abbaan ishii gaafa argan waan rabbiin isiif qoodeen dhabdu kanaaf yaa jarana mucayyoo tana zim jettanii biran darbinaati share godha mee suuruma si kana laala gaafa isin biyya dhuftu fi suuraa amma laala wallahi lazim baay'ee nama gaddisiifti kanaaf jechuudha viidiyoo kana share godha please Oromoo mubaarak musammaa biran naaga viidiyoo kana namatu amaanaatti kannatee bannaa taachuu rabbiif jedhaati biran darbina amma share gootanii mubaarak musammaa biran naaga yaa jireenya biyya ormaa baay'ee nama gaddisiisa obboleettiin keenya akkuma ana akkuma siinan dalagadhettee biyya Saudi Arabiyaa dhufte erga dhufte mucayyoon kun haala hamaa keessa jirti jedhamee jira obboleetti keenya dhukkuba kalee fi tirootiin qabamtee haala rakkisaa keessa jirti dhukkubni isheetti cimee akkasuma immoo warri bira teechuu namtichi isheen bira teechuullee biyya nagalchaa haadhaaf abbaa kun argaa jennaani wanta akkasiin jiru jedhanii mucayyoo kanatti xamamaa jiru akkasuma immoo akka namaallee waliin qunnamne bilbilarraa fudhatanii jiranii jedhan ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessaa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraatan isin jecha egaa hordoftoota kiyya warroon chaanaala kiyya afaaraa taatan immoo subscribe gochuun maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatuma ulfaadhaa isin jedha egaa hordoftoota kiyya akkuma sagalee jalqaba irratti dhageessan obboleessi keenya nuu ibse jireenyi biyya ormaa baay'ee ijoollee keenyatti cimteerti waaqayyoon nu haa laaffisu baay'ee cimee jira jechuudha dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya baay'ee ammas dararaa irra jira irraa qoorre fakkaata gaafa hoy jennaa gaafa sanii lama sadii iyyinaa saniin booda hin dhaabanna jechuudha nuti beektanii Oromoon kun gizuma tokkotti iyyaa saniin booda hin dhaabata jechuudha kanaaf ijoolleen keenya ammallee dararaa guddaa keessa jirti akkuma dhagahaa jirtani mucayyoon kun akkuma anaata akkuma siiti nan dalagadhettee biyya ormaa keessa dhuftee biyya ormaa keessatti immoo dhukkubaan qabamtee dhukkuba kalee fi turuu jechuun immoo baay'ee ulfaataadha ijoollee nama beekutu namaa beeka jechuudha kanaaf obboleettii keenya kana gara biyyaallee nagalchaa jetteeni bakka ishiin teechu suni hin galchinu jedhanii itti dhaadachaa jiru jedhan innaa maarree Oromoo koo hundi keessaniyyuu akkuma sagalee kana dhageechanii sheerii godhaati bakka namni dhimmi ilaalatu biraan gahaa yookiin biiroo yookiin fi namoota nama gargaara warroota fuuloo guddaa qaban akka Waaree Masammaa Aslii Habiibaa waan akkasii kanneen ijoolluma akkanaa kanneen biraan gaa isaan sagalee haa ta'anii fi dhugaa waaqayyoo jechuudha nuti gaafa asirraa addunyaa har'aa deemne waliif iyyina waliif mirmanna malee gaafa namni jiru walii mirmachuun beeknu jechuudha hoy hin jiru gaafa san jechuudha gaafuma namni du'e kan hoy jettan jechuudha kanaaf akkasii miti dubbiin har'uma jechuudha oduma jiran lubbuudhaan jiran kana lubbuu fi baraarsuudhaaf wajjiniin cannaqamuu qabnaa adarraa keessan obboloota koo hundumti keenya akkatti baanu beenna malee akkatti gallu hin beennu waaqayyoon nu faana haa ta'u cinqii biyya ormaa kanas waaqayyoon nu haa hiiku nagaan biyya keenyatti illee nu haa galchu waaqayyo obboleetti keenyallee waaqayyo ishee haa fayyisu hedduutu akka nama gaddisiisa jireenyi biyya ormaa laala akkana nama gooti jechuudha dhugaa waaqayyo jechuudha wanta ijoollee keenya goon hin qabdu
maal goona gaarummaadhaaf waan hunduu gaarummaadha waan ta'eef dhiisuma wayya. Kanaaf immoo hanga danda'ametti obboloota koo wal cinaa ejjedha adaraa keessanii hundi keessanii walirratti laafinaayi. Atis akkatti baatuun beektu akkatti galtuun beektu akkatti baatu beekta malee hundi namaatu jechuudha. Keessattuu ijoolleen qimamocha mana madaamii sirriitti viidiyoota akkanaa kanneen yoo agartan sheerii godhaa sirriitti jechuudha. Sababiin isaas hundumti keenya biyya ormaa jirra, mana namaa jirra, mana haadha keenyaan jirru, mana abbaa keenyaan jirru jechuudha. Borusis waan sirra ga'uun beeku. Har'a hoo sagalee namaa taate boru ilmi namaa kuullee sagalee sii ta'uu danda'a. Kanaaf obboloota koo sagalee walii ta'uu yaadaa waaqayyo siif wajjii yaa ta'u. Sin jedha obboleetti keenyas waaqayyoon nagaadhaan gara biyya ishee haa galchu, waaqayyo ishee haa fayyisu, fayyaa guutuutti ishee haa deebisu. Hin nyaannan nama nyaatti waan isheen biyya ormaa kun waan nun goone hin qabdu bara wanuma nun goone hin qabdu dhugaa waaqayyo jechuudha. Hirri biyya goota ijoollee keenya badee dhugaa waaqa hin nyaannaa tanatu nyaachaa jira biyya ormaa keessatti. Waaqayyomti nagaan harka isaa kooluu isaa nurraa qabatee dhugaa gara biyya keenyaa waaqayyo nu haa galchu. Baay'ee ulfaattee jirti biyya ormaatun jechuudha. Dhugaa rabbi ijoollee keenya biyyarraa xaragaa jirti. Waaqayyo nuuf haa laaffisu. Kanaaf obboleeta koo adaraa keessanii hundi keessanuu viidiyoota akkanaa kana yoo agartanii sheerii walii godhaa. Akkasuma kana qofa miti ijoollee baay'eedha kan rakkachaa jiran kan bo'aa jiran waanuma sa'aatuma dhabnee irratti hojjechuu dhabne malee ijoollee bo'oobicha agarta tuttukii kana bante jechuudha. Rabbi maaloo na dhaqqabaa, maaloo badaamin akkas na goote, maaloo akkas na goote, maaloo na intala dhoggatte, kun dhugaatii na dhoggatte, kun intarneeta na dhoggatte waan garagaraati. Garuu dhugaa waaqayyo jechuudha. Sirriitti of eeggannoo godha. Keessaa hoo ijoollee amma reef dhufanidha kan ijoolleen akkanatti cinqamaa jiranii. Akka malee cinqamaa jiran ijoollee reef dhufteedha. Ijoollee reef waggaa lamaan kana jidduutti siqaayii hedduu akkan argaa jiran ijoollee reef biyyarraa dhufanidha jechuudha. Dhugaa rabbi ijoollee kana jechuudha. Dhugaa waaqayyoon siif hojii yaa ta'u obboloota koo hedduu akka nama gaddisiisa dhugaa rabbii kan ijoollee keenyaa kun jechuudha. Kan ijoollee keenyaa kana baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Dhugaa waaqa maaliif hin nyaanna jedhanii malee har'a ijoolleen tuni itti toleetii miti jechuudha. Kan akkaatti biyya ormaa keessatti dararaa jiraniif jechuudha. Kanaaf immoo hundi keessanuu atis anis boru waanan ta'uun beeku dirqama keenya sagalee walii ta'uun anis atis har'a ani yoo mana gaarii jiraadha ashiinuu akkam taati ati yoo mana gaarii jiraatte ani akkaman ta'a jettanii bakka san buuftanii of laaluu qabdan. Adaraa keessa sagalee walii ta'a wal bira dhaabadhaa hanga danda'ametti. Hundi keessanuu waliin tuffatinaa amantaadhaan kutaan gandaa waliin qoodina. Nuti Itoophiyaadha walee wanni amantaaf kutaan wal qoodnu hin jiru. Nuti amantoota baay'eetu biyya keenya keessa jira waan ta'eef. Kanaaf adaraa keessan isiniin jedha obboloota koo waaqayyoon obboleettii keenyallee ishee haa fayyisuu. Hedduu garaana nyaatte jechuudha dhugaa rabbi. Hedduma takka waaqayyoomti immoo ijoolluma biyya ormaa kana waan godhin nagaan baase nagaan nu haa galchu. Hin nyaannatu nama nyaataa dhugaa waaqaa jechuudha. Yeroo tokko ilaaltee maaliif xaarraa jettan ijoollee dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduus nama gaddisiisa. Kana yoo ta'u jechuudha. Innaa addunyaan akkana qabdi. Addunyaan qormaata hedduu qabdi garuu obsuuti barbaachisaadha. Waaqayyo gooftaan obsa isaa nuuf haa kennu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Innaa akkasii isiniin jedha namoonni immoo akkasuma viidiyoota akkanaa agartan hundi keessanii maaliif harkaa ittiin kaffaltanii waa ittiin kaffaltanii waan hin gootan qabdanii sheerii laayikii gochuu qofa akka namoota bira gahee micayyoo kana lubbuu ishee baraaranii isiniin jedha. Waaqayyo sifaana haa ta'u hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabaja hordoftoota kiyyaa nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a.